dubartii keessatti gadaamessa keessatti qaama saalaa isii keessatti hooshamee akkam taati saayinsii kutaa 8 baradhu daa'imni baay'isuun lubbuu ilma namaa ejjeesuun abdiin gaafatamuu qabu moo gaafatamuu hin qabu ragaan mana yaalaatti jira jaartii isaati dubartii takka garattoo du'e dhiitamtee du'e garatti dhaamee du'e ragaan hin jira ragaan mana yaalaa kun amma harkaan gaani kanarraa immoo abdiin gaafatamuu qabu moo gaafatamuu hin qabu lubbuu ilma namaa sun ta'abdillee dhageeffadhuudha ta'abdillee tamucaa sanillee daa'ima sanillee dhiirotee shamarree lubbuun abdiitu daa'ima sanillee oluma qixa. Gaafatamuu qaba saniif sirrii Maal fakkaate Mustafaa keenya daa'imaa fi isa kisiirra keenyaa jechuu dura fayyaan mucayyoo tanaa dhimmi isiirra bu'e laal daa'imnis bahee jira abdiinis fuulli isaa badee jira. Waan lama kan nuti deebisuu hin dandeenye lubbuu namaati. Lubbuu namaa sallameenuu rabbiin shafii haa godhuuf ilma miidhaa isiitii fi haqa isii kan cufame kan inni illee daboollaa irraan fuudhin kan obboleeyyan isiitii fi Oromoo guutuun dhageessee fi irraa haa kaastuu jechuu jiru. Nuti dhagayuu feenaa jennee bara yoo mucayyoon tuni yakka isiin gooteef adabamtuu jaame amma ati mana asli yaadaman masli olta haga guyyaa 10 yookiin guyyaa 15 nu obsa ragaa kana rangaanne ol ba'uun abdiin naqoo akka asliin jedhetti baasen urraan dubbannu maachi mucayyoon noonu baate oo mucayyoon noon bayin immoo ragaa mana yaalallee dhufee waa mucayyoo irratti raawwatamellee reeffallee mucayyoon sun daa'ima ina jiisaa diimaa kan hotte siin harka ofiitiin qotte awwaaltu warra ollaa viidiyoo waraabinni jira kunillee viidiyoo illee ragaan itti jira ulfi garaa ba'uu ragaan mana yaalaa ni jira. Hiitamtee garaa bahuu dhaamuu isii ragaan duuban itti jira ragaan mana yaalaan jira viidiyoon hin jira kalaas himannaa irratti banu ufiin gadhiisan gaafsan rakkoo kanarraa kana gooti seera walitti ciisa kanaafiyyuu uummanni keenya mucayyoo keessan bira akka dhaabatte naqatii qabuu barbaanne waan ta'eef namoonni dhibbaa fura jira jirtan sheer godhaatii yoo namni seeraa ogeessi seeraa jiraate illee sheer itti godhaatii nuuf fidame yaada ogeessa seeraa sin barbaannaa asirratti namni as jira jirtan nama laayyoo miti nama hanga 400tu jira sheer godhaa kana keessa ogeessa seeraa argachuu dandeenya yaada irraa fudhanna waan ta'eef. Ogeessa seeraa abdi ogeessa seeraa itti dheena maaliif itti dheena sii gala feesisaadha kanaaf reefu mirgi dubartii haa barra biyya teenya mirga dubartiif dhaabbatee jira dubartootaa jira bar kana jala nuu deemaa jeetiin haga kaleedhaa iyyannoo dabarsu jira lammata feesisaa taanaan warqata kana 27 baasu fi qabna birrii Itoophiyaa 27 dhaabbataa sun rakkoo miti anuun hin baasaati 27 ammaan tan naqee naan jette amma naqeetiin baasaa korkorreessaa fi miti kan baafu. Akka lammata ijoolleen teenya ta dhiiraatis waan akkanaa shamarran irratti hin daleen. Shamarran keenyalleen akka dhiira teenya irratti waan akkanaa hin daleen jala sararree kaayyachuu barbaanneeti. Mucayyoon tuni akka mirga ilma namaatitti yoo mana hidhaa kanarraa baatee na dhaqqabaa addunyaan jette gargaarsi isiidhaa mentally dura laal qorqalbii isiidhaa wallaanuun waan guddaan nurraa fadhi. Akkuma reefu isiniin jee abbaa warraa dhabde ilmoo dhabde mana hidhaa seentee haqa isiitti dhoofame mucayyoon tun waa hedduudhaan miidhamtee jirti jiran. Abdiin fuulatti salliinni naqameeti haakima akka harkatuuf kunuunfamee Oromoon marti irratti walgeessee maallaqa itti roobsitee wallaannachuu jirti. Siif jirra jennee qoma dhawwachuuf jirra. Mucayyoo tana dhabami jennee cal irraa jechuu jirra. Isinitti haadha gaamu kun nagee bakka mana dhiisaa ni aariin jira dhugaa. Keessa galuun barbaachisaa miti. Ayyee jara kana inaariin murreeffidha dhugaadha. Dhageenoota aaruu keessaa namatti dhaga'ama. Kanaaf jennaan sheer koppii linkii qabadhaatii taappii godha sagalee kukkutaa jira. Sheer koppii godhaati maal tokko. Hayyee gama kootiin qoy obboleessa gama kootiin asumaan nagaatti isiniin jedha afoo inaalillaahi waan taartanillee nu dhuguma barbaannaa nagaan oola guyyaa gaarii. Sheer koppii godhaati lakkoofsa tokko barreeffadhaa ogalaame namni yaada bilchaataa qabdan namni yaada bilchaataa qabdan. Kina nama lama si jammarran beeku rabbii qofaadha haa ta'u malee immoo kan amma miidhama isaa nutti mul'ataa jiru jechuudha. Kan qaamni isaa godolaa'ee argaa jirru kan abdii waan ta'eef waan argine irraa dubbataarra malee nuti
rakkina nama lamaa namni murteessuu hin danda'u gonkumaa jechuudha. Nuti sun hubachuu qabdan. Jalqaba yeroo dhiitu sana jechuudha. Sababa maal Sagalee dhiisaa? qabatu kan hojjente. Sumaya Sagalee qabatu. Sumaya Oromees dubbite. Akka gaariitti mee akka naagalutti dubban. Akka uummata kanaa galu dubban. Waan agarruutti gargaaru jira. Cuubee agaraa keessi kaayee ala kanatti yoon hin gabbee ani bade. Cuubee san maalitti keesseettee osoo nan gaafanne cuubeetti keesseettee narratti akka murtaa. Dhagayuun qabdu karaa lameenu. Otuu kana taate mucaan kun yakka shaniif yakka afuriif hidhama. Umrii isaa hidharraan bahu. Garuu gaa maaliin godha biyya teenyatti dubartiin akka hashara shifuutti lakkaa'amu. Miidhaan isii dubartii akka isiitii taa'eetti murteessa. Ittiin dhagahamuu jechuudha. Maali ammallee maallaqa maa deebi'aa ooltu. Maallaqatti haa naqanii haa fudhatu. Rakkoon hin jirtu. Namni isaaf naafu tokko hin jiru. Asliin booneeti koplee taphatee maallaqa isaa harkata. Hawaasa isaa kanneef. Humaa ittiin afaan qabu yoo karaa sanirraa dubbatan. Diina dhufee jettanii yoo isin agartee diina kanarraa bahee kana seenee jettan. Nuti akka islaamaatitti lakum diinakum waliyya diin. Abbaan fedhe waan fedhetti amanuu danda'a isaaf rabbii isaati. Rakkina keenyaa miti. Kanaaf ja'eetiin ani miidhame jechuun isaatillee baalagummaadha. Anas hima. Kootu jee namni harkisee naqeen jiru. Bitamuu hin qabu namni islaamummaa keessa seena. Qabeenya keenyarra lakkooyne islaama keessatti isa ittisuu hin qabnu. Maaliif waan islaamummaan dhaloota nuu kennamee nuti itti amanneef ka dhufee nu wajjitti amane obboleessa keenya garuu gabbaramuu hin qabu. Akkasi kunuunfamuu fedha abdiin. Maa dirqitti nu dubbistan. Mucayyoon tun amata 16 hogguu inni fuudhe gabbareen fuune islaamummaa qabdaa fudhadhu jedhanii telefoonaan abbaa isiititti bilbilaniiti niqaa godhe gabbaran baafne gabbaattiin baafne sargiin diggiseen galfanne intal maal odeessitansi miidhaa mucayyoon tun qabdu isiniif galuu didega abdiin nurran jaalattanii abdii raggaasaa ati ta dubbatu jirtu tuni maallaqa isaa kannite maxxansi ammaanaan maxxansa. Abdi dhugaa laal guyyaan killee haati tiyo otoo harkana gubde deebi'ee sangaa hatee arran qalamuu jee namichi. Abdiin arra isii akkana godhe boru dubartii biraatiin maallaqa kanaan cafa dhugaa itti himuun feesisa. Allaqa nagaruu kana dubbiin tiyya. Maal taatan jaranasa? Akkanuma irra sissiqaa oolla. Maaliif ashqaabbatuun nu barbaachisa? Abdiinis ilma keenya isinis intala teenya. Abdii uka kaayyatee isii miilaan irra deemuun dhoorka. Gumaa taata gumaan kafalameef abdi. Araarama ta'a waan araarama oli Oromoon neexeef. Isa keessatti hafte amma. Isa isii ammatee bulee keessatti dubbiin hafte. Isa kalee yoo beetan deemaati Turkii keessaadhaa. Miliyoona takkaa fi miliyoona lamaanii artifishaalaan akka gaariitti fuula isaa durirra bareechanii as baasan. Isiin ammoo achi keessa yoo maraatte, achi keessa yoo rakkatte, achi keessa biyyee yoo nyaatte jaarsa isii kaati isiirra jaalannee dhabde. Mana isii kaati isiirra akka bultiin isii toltuuf hin feene san dhabde. Nuti ashqaabbatu jirra. Laalaa isiitu arge. Abdiin illeen quufa jira. Maaliif? Maalleen innis kannamee wallaansa isaatis itti deemu jira. Tan isa saliixatti neexee likkii galchaniiti mana hidhaa kaayanii osoonii fi murtiin itti muramne achi keessa taa'u jiru. So be fair. Fair ta'a. Haqa dubbadda. Laala ifirra dhaabaa laala jaarsi kiyya yoo kana na godhe maaliin isa godha jaa dhaggeeffadda. Aara kamiitu jaarsi kiyya kaniin jaaladhu. Maali narraan deemini bibar jalatti bonye taa ilmaan kana na hojii guddis rabbii jee narraan deemini. Dhalaan Suudii teessee isin biyya Arabaa teessanii wanni gabbartan bar dhiira Oromooti. Dhiira Oromoo gara jabaatti. Gara jabeenya kana harkatti dhooytanii fi akka ilmi inni dhale akkasi jabaatun godhina. Dhiisa badiin badii jaa gaariin gaarii jaa allaqa. Kanuma wanni jajjaamu jiru. Ani abdiin beeku isiin beeku ani talaara ergeeti. Ka gaariin na beeka. Akka Oromummaatti akka Islaamummaatti feetu kiristaanaa taatu dubartiin ta'e
feetu waaqeffattu haa taatu cubburraa yakkarraa dhaabbadhu jechuun abdii jaalachuudha malee abdii jibbuudhaa miti. Harka dhoytanii fi tolchite jettaniini maallaqni ganaa sirraan dhaabbatiin si haroo bu'attaniini ta inni fuudhu dubartiidha. Ilmoon inni guddisu san dubartiitu dhalee. Akkanuma sadaqaanaa jiraatu jechuun isaa arrabsuudha bara. Dhiira ta'e deemi dhaabbadhu dalagadhu jechuun bar isaaf waan gaarii yaaduudha. Dhaabi sadaqaan siif geeti jechuun bari arrabaa fi naaffaan jaamu bara. Maal waan akkana waan hin jirre qalama walitti nuun laaqina. Obboleettii teessanii haqni si haa ba'u. Haa dhagayamu. Badiis qabaattu haa dhagayamu. Gaariis qabaattu haa dhagayamu. Seeraan itti murtaa'us haayidhaa isiidhaa hangana hidhamtee baati jettee haa beekattu. Maaliif qalama ibiddaa keessatti qalama ibiddaatiin katabamtee maaliif teessisiin? Hayi seerri nam murteessuu qaba. Yoon hin badii balleessa amma takka hidhame amma lama hidhame amma sadii hidhame naan jechuu qaba. Mana murtiitti dhihaachuun qaba. Ragaa qiyyaas baafachuun qaba. Naa dhagayamoo qiyya qaba. Dhiifama ijoollee teenya. Wanni kun miira keessa nama naqaa jira. Itti fufa. Galatoomi Abizu seen mi'atti itti fufi yaada keessa. Kan amma seente kun carraa siif kennina itti fufi. Habis itti fufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri jalaa warri gubbaa jirtu nagaa keessanii anis Allah barakaatu. yaada keessan faallaa osoo hin taane walumaa galatti wanni badeera. Badiin kun akkan ilaalu kanatti jara lammanuu bira jira. Garuu irra caalaatti abdiin fakkeenyaaf dubartii tokko caalaatti yaaduu nama danda'udha waan ta'eef silumaayyuu waan kana nama amma kana beekamaa ta'ee waan kana hojjechuun qabu. Isinis immoo fakkeenyaaf gaafa waan kanatti seentu jaalala isaas ta'u haadha warraa isaattis ta'u namni ulaagaa qaba. Ulaagaa fuudhaaf heerumaallee qaba jechuudha. Kanaaf ituu sanan guutiin itti seentee kaate immoo ofiis wanna balleessitee duraan itti seente kan ammas immoo badii ofuma irratti deebiftee jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf miidhamaan irra caalaatti amma abdiin qaamaan gubatuuyyuu malee kan sii dhokateera. Kan sii wanni siin duraan fakkeenyaaf dhugaa qabdu suni dhugaan sii dhokatee har'a manni murtii federaalaas haa ta'u mana murtii shari'aas haa ta'u har'asuma gubateef dubbata malee kan siin ni kaleessa siin miidhamaa turte inni siin dararamaa turte mana keessatti hafeera waan ta'eef kanarratti wanni godhamuu qabu akka aadaatti akka manguddootti fuudhamee wanni kun seera harkaallee fuudhamee dubbatamee gidduutti fixamuu qaba. Isiinis furamuu qabdi. Innis immoo rabbiin isaa fayyisu gargaarsi isaa yoo isa barbaachisa ta'e itti fufamee gargaaramuu qabaan jedha akka kiyyatti. Warri jala jirtan al tokko dhiifamaa wajjin mee hundi keessa mi'uutii qabadha. Warri jala jirtan kun ibbisa share copy link tap godhaas. Nama wal jijjiira nama wal jijjiira. Abdi share copy godhaati. Warra jala wal galchaa namni hundinuu yaada qaba. Wal galchaa qoy mooditara narraa fuutee jirta. Obboleessa koo mooditaraas naa deebisee nama yaadan qabdu miti gadi ofiin gadi bu'i. Ayyee oli carraa. Ame atis abdi ame gadi bu'i. Susu. Ay, mooditiratti mana kana harkisi qurciidha bara. Manne. Ame abdi oli taanu sana gadi buusi nama bira galcha. Asimo ame. Botaan gadi isaati qoy. Kan irratti Botaan gadi isaati. Kamu 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 jatuh. Inte darban ame. Abdi Ame kesel gati jogaleera kalas. oli Kan irratti kamu kamu abdi baga bisa bayi kan gurra de bara ya remi la kisa. Mucaa akka ciga dibas. Koy olingga olina sa jira dubbatu. Asu. Kadhatanii. Mucaa kadhatanii baga bisa bayi se. Abdiin silumayyuu yakka waan baay'ee hojjete gaafa duraas gadi ba'ee ani Yesuus yan maaliidha jedhee yakka baay'ee hojjete kan mucaa bichi qofa miti mucaa dhiitee garaadhaa baasuu qofatu hin ta'in yakkas hojjeteera egaa utuu amantii islaamummaa maal akka ta'e hin bariin gadi ba'ee viidiyoo waraabee ani Yesuus jedhee waan baay'ee hojjete ragaatti qabna. Kanaaf namni itti dhiyaatu
akka inni mucaa gadi baasu mucaan mana hidhaa keessatti miidhamuu qabdu. Silma immoo gaafa namni tokko amantii fudhate waccitanii iyyitanii akka waan amantii nama tokkootiin islaamummaan addunyaan fayyaan islaamummaa fudhatetti hin uwwisina. Kun immoo akka sanyii abbichuu kun faantu jala dhuftee abdii jettu kun dubartiin akkasuma. Dubartiidhaaf gara laafina qaba. Inni fayyeera amma kan irratti dubbachuu qabdanu kan irratti mari'achuu qabdanu akka inni mucaa tokko jechuun barbaada. Ati abbaa murtee miti olii waa'ee murtee waa'ee Yesuus irratti hojjetee naamineeshinii miti kan nuti dubbataa jirru waa'ee fayyaa waa'ee lubbuu irratti beektee dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Nuti kan nu keessa jirru amma waa'ee intalli mana hidhaa jirti achi habaatu irratti dookumantiin hojjetamu. Callee si gaamu itti godhattee taate xumurtee ani waan hin qaban dubbadhaa jechuudha. Nuti intala irratti dookumantiin hojjetamu sadhiisus waa'ee sanaas nu galchu waan ta'eef kan nuti amma keessa jirru abdiin ofii isaatiif godolaa'ee jira. Abdiin akka fayyu godhamuu qabaa irratti jirra malee waa'ee Yesuus dubbatee duraan badii qabaa kana miti dubbiin obboleessa kan koo jechuudha. Anis obboleessa dhiiraa nan qabaa. Tummayyaa wanni inni itti fayyu bar lafa jiraa fi maal odeessita. Turkii dhaqee yoo skin keerii godhatee miliyoona lama gaafi haasaa isin maa irra deddeebitee abdiinaa wallaana abdiinaa wallaana. Oliinii fi atamaa erga siraatis ni dhaggeeffadha. Oliinii daree mootiraa isaati kan falmitu. Intala hidhaa jirtu qofaaf falmita malee abdii miidhamee falmaan jirtu otoo boleetti moqaalee. Akkasii. Silesi intala hidhaa jirtu sun eenyuun baddaltee hidhamte maaliif hidhaa amma gaafa fayyee bifa isaati deebuutti intali sun gonkuma achi deebi'u achi ba'uun qabdu. Maal jechuudha? Ilma namaati koo ruhii namaati min isinitti faraddee deemte. Ruhii isaa rabbiin baafne malee ruhii isaa baafte isin amma dandeessetti. Maaliif falmita? Gumaan isaa kafalame bara. Inkaffalamne yoom kaffalamne gumaan isaa malee fayyeera gaafa ni fayyee lamaatu fuula isaa tolcha. Maal ayyaatu miliyoona shayyoote miliyoona dhaggeeffadhu obboleetti miliyoona lamman sana isii kennite isii tottorsite kennite miliyoona lamman sana miliyoona shayyummaan argatin. Kanas isin achumatti si tortoruu qabdi utuu namaa ta'e achi xiqqaasitti lafa rafanii isii gubuudha wallaahi. Akka keessanii ni baat. Furii qabdaati. Abbaa jabalinsen. Abdiin jaartii afur danda'a. Namoonni abdiin gaariidha. Waa fayyuu nuti nu fuudhuu qabaa warri jettanii hiriira baatanii isa heerumuu ni dandeessu. Ooy. Itti fufi. Namni keenya beeytaa chaannaan harree gurree takka jaanii. Namni waan itti ifu san malee waan biraa takka haasa'uu beeku na fakkaata. Abdiin nu haa fuudhuuf miti kan jala deemnu milgi ilma namaa eegamu abdiin fayyuu qaba jenne malee jaarsa namaa jala deemuudhaaf presideen qabu. Abaluu miti. Waan takka beekaa shamarran isin fuudhaaf shirjaa. Shamarran keenya kun waan takka beekaa mirga keeysan beekaa namummaa beekaa hayyummaa beekaa haasawuu beekaa yoo waan beeyne nama ka beekurraa baradha. Abdiin akka ilma islaamaa tokkotti islaaminaa mataa isaatiif qabate malee namaaf hin qabanne. Jannata ifiif itti seena malee nama itti naqu islaaminaan isaa obboleeyyan kiyya. Ammoo haqa namummaa beekaa. Intala shamarranii takka ati anuma ani ammaan tana akka mataa kiyyatti jaarsa kiyya danfa itti naqu inni maal na godheetiin danfa itti naqa. Yooma inni waa na godheen danfa itti naqa malee osoo inni na miidhin maaliif hin danfa itti naqa. Jaaladheetuun bira taa'u jira. Lammada ilmoon namaa jara keenya ilmoo ofirraa baasuun hanga jabaattu osoo beeytanii akka shamarranitti gaqqabdanii akka namatti osoo laaltanii abdiin ilma dhiirati waan takkan ta'u ammas waan takkan taane danfaa itti naqame malee fayya qaba
gumaa dachaan fudhataa jira. Intala shamaraa san intalti Oromoodhaa hanga mirgi keenya saamamu biyya keessattis ni beektan. Biyya namaa tana keessattis hanga nuti cunqurfamnee bullu namuu ni beeka. Akkamitti mirga ifii falmachuu namni dhalaan teenya tun akkamitti dadhabdee waahuma isaa qofti itti iftiin jaabar. Gurbaan miliyoonni 16 guurameef intala qarshii takka waan takka hin qabne tagartee haadha fi abbaan isiidhaa sun akkatti mimmaan irraa gacorooru ummata rakkoo qabu fuula isaanirraa beekamu miskiinummaan fuula isaanirraa beekamtu san kan ilmoo ifii san dhaqanii ilaaluu hin dandeenye san akkamitti namni tokko as keessa sa ummanni Abiyyi hordofu kun ummanni suuraa Abiyyi irra jiru kun ummata kalloo amaadhaa fuula cufate moo ummata gurraa waan dhageenye moo asitti dhaabbadhu asitti warra gubeen ol beewu adeemana isumatu raggaxee hordaa Sumayyaa jecha takkan dubbatin maaliif sanyii siifani Dhabaanuu kennaame. Dhabaanuu kennaame. Al tokko dhabaanuu kenna. Asirratti kanarratti isini dhugaadhaaf yoo dhaabbataan jiraanne dhaggeeffadha. Gara kamiin nu ta'a waa'ee bichuu waa'ee maalii waa'ee kana waa'ee siyaasa kana keessaa bichuu maaltu fide haasaa abdiif Sumayyaa itti dubbachuu jiranii Adabachuun beektu. Manura bashaartu suusu sagalee nu qabadha. Sagalee nu qabadha. Dhaggeeffadha. Qabadha sagalee qabadha. Litorkii dammoo naa hojjeteera. Iyyee. Taanaa kenninan Waa akeekkachiisan isinii kenna. Waa'ee mootummaa abbaa feetan deeggaraa kana keessa hin jiru. Qoy sagalee qabadha. Abbaa feetan deeggaraa kana keessa hin jiru. Inni kuni waa'ee mirga namaa irratti dubbataa jirtu miti. Kanarra ceetanii karaarraa maxxanii gara bitaatti achi jallattanii deemtu. Yaada sila deeggartanoo walitti dhufuun hin barbaachisu. Nuun ta'u immoo jettanii manichi cufamee naan iddoo biraa dhaqaa wal mari'adha. Walirratti seenuu barbaadaa jirtu bara. mootummaa keessan naqinaa. Sila yaada nama kennuutaa jirtu. Amantii fi mootummaa keessan naqinaa ijoollee teenya. Dhiifama naa godha niman butame maaliif akkamitti isii tana suuraa irraa qabdu Sumayyaa tana maaliif fi gartee mirga namummaa keessa jiran suuraan keessa jiran laaqna guutuu isa suuraan keessa koo jira walitti darbinaas. Caljaa wal dhaggeeffadhaa obsa qabadhaa. Wanni isin beekuu qabdanu osoo kaatanii jaarsummaa wayii qaxarattanii garee lamatti jaarsummaa qaxarataa gamanaa waammata. Jaarsi sun waliin galu gama kana dubbataati kan inni walii galu. Isin amma waa'ee abdii irratti dhaabbatanii waa'ee abdii waa'ee Sumayyaa irra dhaabbatanii dubbataa jirtan waan ta'eef waanuma isinitti mul'ate dubbataa jirtu. Wanna nama biraa siyaasa biraa fiddanii keessan galchina. Isin gara isinitti mul'ateen abdiin miidhamaadha jechuu dandeessu. Warri kunis immoo Sumayyaan miidhamtuudha jechuu dandeessu. Kanaaf mirgi keessan lamaanuu isin lamaanuu kanarratti wanni isin dhaabatanii dubbataa jirtan dhugaadhaaf waan ta'eef kanarratti wal rafsuun waan biraa keessa galuun hin barbaachisu. Garuu waan isinitti fakkaate osoo gara hin qabin achi hin qabin borii rakkoon kuni darbee ammas nurra gahuu danda'a yookaan hiriyaa keenya irra gahuu danda'a. Kanaaf dhugaarra dhaabadhaa dubbadhaan isiniin jira. Kanarratti wanni isin beekuu qabdanu dogoggorri bakka lamanuu hin jira dhibbatti jira. Isiis taanaan isas taanaan dogoggorri jira. Kun immoo sababa ta'e jaranna namni du'e mukarraa kufee du'aa jira makiinarraa utaalee cabaa jira maal ta'aa jira guyyaatti jechuudha. Kun sababa ta'eeti malee rabbuma kanatti qaddare malee waan isin goote duwwite osoo hin taane wanni isin beekuu qabdanu waanuma rabbiin biraa dhufeedha. Asirratti wanni isin beekuu qabdan ammas isinis miidhamtuudha. Maaliin akka miidhamte sadarkaa kanarra geesse hubachuun keessan dirqama. Amma soo kaatanii mana murtii yookaan hidhattanii manni murtii akkasiin dubbataa jirtan kan yaada isinirraa fuudheeti kan inni itti faradu malee bakka kana dhaabbatee gara kana dhaabbatee miti kan inni faradu. Kanaafi dubbiin kuni dubbii ayyoonni qabatanii jiru, ustaazonni qabatanii jiru. Waan kana quba qabu dubbachuu didan malee isin akka kanatti dubbatan jechuudha. Dubbii kana osoo rakkoon kun hin gahin nama quba qabudha ustaazonni fakkeenyaaf ituu zayitiin abdiitti namni jechuudha. Kanaaf waan kana gaafa dubbattanu
waanuma dhugaa isinitti mul'ate malee waan biraa fiddanii yookaan inni abalu kun abalu siyaasa kanaa deeggara abalu kun siyaasa kanaa deeggaraadha dhugaan dabsina. Ammas immoo wal lolimsin barbaadu waa'ee nama dhuunfaa tokkorraa abbaan gargaaree gargaaru abbaan isa sadiisu miliyoona 15 gaafa jettan fakkeenyaaf namni tokko hin kennine borsaa nama tokkootiin baane Oromoo kennee fi sadaqaa kennate fayyaasa kennu dhukkubfateedha asiya kennu sadaqaa kennate waan ta'e waa'ee sanaa dhiisa. Waa'ee immoo jara miidhama jara kana lammanii irratti gaafa dubbattanu jarri lammanuu miidhamaadha. Jarri lammanuu miidhamaadha waan ta'eef abdiini amma afiyaasaarraa baheera. Afiyaasaatti deebi'uudhaaf hin danda'amu. Isiin sunis immoo sababa rakkoo sii mudan waan aartee jirtuu fi waan kana keessa galteetti. Kanarra dhaabatanii dubbachuu qabduunis ni jedhaan asuma irratti hin dhaabatin ittiin dheeressu. Ayye carraan kan murashiidaati. Sabboontu gara bataartu hin dubbanne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhu sabboontu. Obboleeyyan keessalaafuu urga ganamaatii inuma dubbattanillee inuma haasoftanillee haga warri sunillee bahee boo'ee dubbatullee maamaraayyuu dhageeffannee jirra. Abdiin miidhamaadha miidhamee jira. Isilleen sirrii dalaydee sirrii hin dalayne. Garuu gin dubartii takka jaarsi tokko eega jaartii tiyya jedhee nikaa godhanii fi fuudhee wajjin jiraataa osoo jiran eenyumallee hoo taate dubbii haqa dubbannee jechuudha. Yoo ishee nama fidullee sarratanyaa tiyya jedhee osoo wajjin jiraatu namootatti ibsu. Ani hoo bakka tiyya hoo jedha isin marri keessan dubartoonni fudhadha. Nu hoo osoo bootaa san taane bootaa isiisan. Lammaffaa ulfooftee mucayyoon tuni takkarraa lama ulfooftee yeroo lachuu ulfa garaa baasee namni ulfa garaa ba'uu dhiisi yeroo wannumti laguun sunuu nutti dhuftu isin marri keessanuu takka takkaan dubartii yoo taatan haga guyyaa 5 haga guyyaa 6 hagam takka nu mara kennaa nutti dhaga'ama. Mucayyoon mataa isiitinuu miidhamtuudha. Isillee wal'aanamuu qabdi isiinuu laalamuu qabdi. Kanaafuyyuu dubbiin baay'ee garaa nama nyaata waan ta'eef bakkuma takkitti nutti fakkaatin haasa'uu hin qabnu garaa dubbii gara lachachuu laallee inni hin fayya homaan ta'u garuu gin mucayyoon tun gadaames isii keessi wayii miidhamtuu taati. Kanaaf yaani dubbiin baay'ee garaa nama nyaata arganuma dubbadhaa haasaa. Era boletti con waa'ee mucayyoo irratti haasa'uudha malee inni fayyada. Isiitu fayyadu. Fayyisa inshaallah ammas inuma fayya inuma fayya inshaallah. Waa'ee inni fayyeeraa kanarratti deebitee dubbattaate olii waan nama ajaa'ibuudha garuu Said dubbadhu Said nama harareef seenuudha. Kun nagaa keessa jirtu. Nagaa galata rabbii. Ayyaa badabbaa ko shaba. Shabagaan nagaa sagaleen kun nagaa baay'ee. Sagaleen kee dhaga'amaa dubbadhu. Si kabaada. Ni torbi si kabaara Said. Mucaan miidhamtuudha jetteessa sinaasaatan kana mucaan tokko miidhamtuu tokko miidhama tokko hin qabdu. Akkasi. Ulfa tokkoof lamarraa baasee jettan kanaan dura wanti isiin himatte wayii wanti isiin beeksitte wayii jira. Seerri jechuudha mirga dubartootaa sirriitti eegatu isiin deemtee mana seeraatti himattee hin barbaadu jettee dirqama numarraa eessisa. Birrii akkamii qabaatu tujjaara akkamii qabaatu. Isiin immoo maatii hiyyeessaa maatii waan tokkorraa hin qabne yoo dhalattesi seerri mirga dubartii jechuudha sirriitti kabajaa sirriitti eegeeraadhaaf. Kanaan dura sagalee tokko nageenya isa ulfa tokkoffaa yuutuu hin himanne isa lammaffaa hin himanne reefeessa argii dubbii watti ta'e badee ga'e reef kana fiddan isin kun waan fakkaatu muramu. Beektu
amma tokko heerumte yoo isiin taane qalaas karaa nagaadhaan adda baata seera birrii fudhatee adda si baasaa itti maatii kee birrii fudhatee adda si baasaa itti giddiin qabaman jira si deessisu jaalatteef wajjin jiraatte jaalatteef irraa ulfooftee irraa habaasu wajjin haa jiraatu isa wanti hundaa kan hin jiru durgisee wajjin jirtu ulfanna irraa baasee jettee yattee turte mana seeraatti mattee turte maatii sitti mattee turte telefoon Kana sabiga jalatte utuu dhiitee irraa baasee akkamitti deebitee lammaffaa wajjin jiraattee ulfaa'uu dandeessisi. Ana nama warra sobee deeggaru kanaadha kan mataa nama booba'ita. Innaa ስለዚህ tu zaitiitti nageen utuu hin madeessin Misaala gaamanaa akkamiisa kan fiduuf jira. Isa si'eechi bara kamiin Wanti si baasachi. Rabbiidhaa kana keessa si baasachi siyaa tottolchu wallaahi tokko mana murtiitti deemtee wal kassasanii jiran. Kunidha idimee guutuu maatii siitii walitti qabsiisee itti murteessa kana muranii murtii kana. Nagaa maa sagalee godha kam laatu kamtu jirtani. Barbaanna Abdallah bakka nagaan yaada keessa buufadhu. Gaa carraan kee dhume daqiiqaan kee dhumatee rabbuleessa kun sagalee qaba. Assalamualaikum. Mana baadiyyaa na jibaa gadi buufadhu. Kamaltan. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ini ergadda gassi ergadda. Yaada. Amin amin. Yaada jirtu. Nagaan bareedanii. Ayyee. Namoonni baay'een mucaan miidhamtuudha jedhu. Mucaan kun biyya keessa teessee biyya keessatti isaa wajjin jiraatteeti jennaan inni akkasiin mucaa godhachuun barbaanne kan godhu yoo ta'u ta'e inni kun rakkoo mataa isaati. Biyya namaattis ta'e biyya ofii keessattis ta'e. Yoo inni rukutee mana seeraa jira yoo inni qoricha fide yoo inni fudhatte malee loowwanii miti kan namni diggittiidhaan qabe wanta tokko obaasu jechuudha. Nama ilma namaati nama keessa jirti ollaa jira biyya namaatis namni baraa keessatti kophaa jiraatu hin jiru waan ta'eedhaaf sagalee qabdi iyyuu dandeessi inni kun na biratti fudhatamuu qabu. Garuu immoo jaalalli dirqama qabu. Jaalala keessatti dirqamni jira abbaan fedhe wajjin jiraata abbaan fedhe ni isa seera mootummaa jira aadaa jira. Dirqamaa warra kota jedhee humnaa jiraachisuu danda'u hin jiru. Namni dirqamaan immoo abbaa manaa keetiin ta'a jedhus hin jiru. Jaalalaan alatti kanaafuu obboleessa keenya rabba fayyeessu namoonni mucaan miidhamtuudha jettan kun otoo itti fageessitanii yaaddanii qarra jedhanii ilaala. Maaliif gaafa inni ta'uu fi dhiirri duwwaa miti deemuu dandeessi jechuudha. Yoo immoo hin dandeenye kan bulchatu ta'e sadis ta'e afuris ta'e danda'a taanaan bulfachuu hin danda'u taanaan dhiiftee biraa deemuu mirga isaati. Kanaafuu namoonni baay'ee guyyaa borii maaltu nu eeggata waan jiru tokkotti yaada. Har'a abdiin kun qaama isaa bareedduu guyyaa kaleessaa dheengaddaan wajjin asirratti argaa ture. Gaafa inni dhabu maaltu isinitti dhaga'ama? Har'a sababa gootanii isatu kana godhee jennaan isin kana goote jettanu irra cubbutti galuutti jirtani. Rabbi isiniif hadiisu garuu dubbii haadha manaa fi abbaa manaa gidduu kan jiru rabbiif jara bichaa namni beeku. Haati isiillee beekuu hin dandeessu, haati isaallee beekuu hin dandeessu, abbaan isaa beekuu hin danda'u, abbaan isii beekuu hin danda'u. Maaliif jarri kun haadhaaf abbaa caala qaama waliitti waan ta'aniidhaaf. Kanaaf akkasii hedduu dubbachuun fedhu rabbiin obboleessa keenyaa fayyisu jedha hundi keessan walumaa galatti ulfaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Ana Jama'a sagaleen jira. jira itti fufee jimmitti. Ayyee an warra miidhama mucaarraa dubbatu miidhamni isaa kamaaniif isinitti mul'achuu dide. Seera kamittu jira nama si miidhe ajjeesi kan jedhu. Isa isiin ajjeesuudhaaf baate baru rabbiinuma qadaasaa hin geessisneedhaaf lubbuun isaa hafe malee ajjeesuudhumaaf baate malee namni akka kanatti si godhee lubbuun kee haa fudhee yaadu hin jiru. Ani immoo wanti gaafi natti ta'e tokko seerri hin jiru namni hin jiru hattaa yoo fala dhabde dhiistee hin badduma inni manatti hin baduu dandeessi nama manaa bahudha inni
Yeroon ni bahu sa'aatiin ni bahu eeggattee baduu dandeessi malee seerri abadan nama si Itoophiyaa gadi namni lubbuu nama baase lubbuun isaa ba'an jiru. Nama si miidhe ajjeesi kan jedhu miti. Addi ajjechaatiif baate malee isin rabbiin qadaasaa hin geessiniif hambise malee isa isin duumaaf ajjeesumaaf baate. Hadha yoo isa hin ba'in feene namni kun maatii qaba. Hattaa maatii irra darbe ilmoo tokkitti kana qaba isaaf haa jiraatu. Hin barbaaddu miti dhiistee bahu hin taane seerri jira namni biyyaa jira hiriyaa qaba. Gaayee isaa yoo akkaataa dhabde dhiistee baduu dandeessi malee akkana gochuunsi dogongora namni immoo isa isinii miidhamte jettanu waan tokko wanta miidhamte hin qabdu isinii. Yoo akkam ta'e abadan mala nabdu shamarree yoo karaa dhabde baduudha malee jechuudha nama siin taane tokko gaafa tokko sirraa bahu lammaffaa maaliif ulfoofta. Ayyee sarraatinyaa kooti jedhaa jettan erga immoo sarraatinyaa jedhe gaafa namni sarraatinyaatiin jedhu ati jaarsa kee jette jala teessa yaada akkamitti yaada sila isiin bar nama gaafa namni jaarsa sarraatinyaa jedhe naan jedhe jennaan jaarsa koo jedhe immoo waliin jiraadha seera maaliiti wanna akkanaa lakkii wanni tokko hin jiru murtee gaa argachuu qabdi isin haddii lubbuutti geesse waan ta'e naan lubbuu isaa baasuuf karuurrisi rabbumatu oolchee murtee gaa argachuu qabdi malee inni isin habaatu jettanu malee inni isin habaatu jettanu bor lubbuu namaa baasa kan jedhu hin jiru nama si miidhe seera kanaan jiru inni lubbuu namaa baase iyyuu akkamitti hidhamee jiraataa jira jechuudha. Kanaafuu mucaan miidhamtee jettaniin isheen mirga dubartiin jedhina nus dubartiidhuma waan taaneef naan taanee dhiiseen biraa ba'a maatii nan qaba jaarsa biyyaa jira seeraa jira nani madda nama kanarra yoo darbe dhuguma malee akkas gochuun hin ta'u gongora akka kootti jechuudha. Ayyee galatooma. Tapi gue udah sama kan. Di Turki ke sana balik sih aku pilih kita tapi gue Ittifuu fa'a. Ittifuu fa'a. Namni dogongoraa namni waliin jiraatu waan baay'ee wajjin godheeti waan baay'ee waliin jiraachuu danda'a. Garuu miidhaa hanga kana miidhaa guddaa irraa ga'uu isii kuni